Nama Waaqayyoo abbaan kuni haadha warraa kootu na jalaa du'e ijoollee sadiin qaba sababii rakkina kootii mucaa daa'ima kana waggaa 8tti mana namaatti galchee jennaan abbaan mana isheetti galche sun na jalaa gudeedeeti. Waggaa 8tti na jalaa gudeedamtee sababii kanaaf fincaan qabachuullee hin dandeessu mana yaalaa kadhadheetan gaafa Finfinneetti geessee jedhu fayyuu hin dandeenye amma irraa fincaan hin qabattu isumayyuu haa ta'u jedhee immoo mana namaa eegee mana jara sanaa keessa man tokko fudhadheetu hin jiraadhu amma immoo ijoollee kana waan inni ittiin mana barumsaatti galchuun dhabee jedhu. Kan baay'ee lapheetti na bu'e waan mucattii irratti ta'etu laphee kootti na bu'e. Dhaloonni koo dambidolloodha lafi amma jiraachaa jiru ganduma duwwaa 3 kana naqamtee kanadha. Waggaa 3 jammareen jira eegan iddoo kana galee akka inni itti dhufee as galis immoo sheekii quraanaa tureen gara qaraasisaa tureen sagachiisaa tureen gara gooftaa dhufee isa booda qabeenyaaf mana qabnurraa utuman baqadhu ari'ataminarra geenyaan utuman baqadhu iddoo dooraa utuman daddarbuun dhufee naqamteen ga'ee naqamteen gaafa dhufu immoo ijoollee 3 kan utuman guddisaa jiru kophaaruma guddiseen waggaa 7 guddisee ishee durbaa kana dadhabeen xinnoo nama bira wayyaaf jedheen namatti laadhe gaafa namatti laadhu gudeeddiin umurii malee umurii waggaa 9tti gudeeddiin kun irra gaafa ga'uu qofa immoo miti haalli irra jiru cinqiin kee jirtu hamma dandeesseen baranne hamma dandeessee waan namni fayyadamuu hin dandeenye gaafa ga'u 3 isaanii ofii koon jiraachisa amma Waaqayyo gargaare agabus wajjin bulaa agabus wajjin oolaa isammaa kana immoo Xuqur Ambassaa fuudhee deemeen Addis Ababaa tureen dhufee xinnoo ishee torbee lamman kana asitti eega deddeebi'utti kaanee fincaanni sun xinnoo ishee naa qabamaa fi furmaata argataa naa dhufte amma garuu ba'aan humna kootii ol kan sheerraa kan ka'e ari'atamarraa kan ka'e ijoollee 3 kophaa guddisuu 3 isaanii amma barana mana barumsaa waan ittiin baratanis dhabanii haalli jiru humna kootii ol taanaan isa ba'aanatti ta'e kanaa waldaa maraaraatti dhaqee isaanumatti laadha Waaqayyoo hin danda'a jedhee gara keessan dhufe. You are free. Fayyiteet. Amma dhuma isaan fixanitti 3 isaanii isiniin barsiisa. Ameen. Tara isaanii kan baranaa sinan gargaaran. Birrii 100 kennaa fi gabaa keessaa nagadadhaa jiraadhaa kana boozaarsaa. Ijoollee kee immoo amma barumsa isaaniitti iskoolaarii nan kennaa fi. Maaloo Waaqayyoon naa galateeffadha. Maqaa wangeelaa fan argatame waan atetteeffan si gargaare malee waliin nurraa hafee miti. Dhaqee nagadee hojjedhu jiraadha. Ijoollee kee immoo fidii dafinoo kanaa kaasi.